bakki Oromoon Harargee jirtu faan keessaamu najis hin xaaramtu isin. Hin xaaramtu. Riyaa kanattis akka gosaatiin uffata walirraa bitan gabbuuneetti Hararguma keessatti karaa isin facaafne isinuu garaan qabdanii beektaa isinuu nyaattanii rafuu malee waa takkan beektanii. Wanta udaanii moo udaan harapanii milishaa faayidaa qabaa milishaani. Maali udaan? Milishaa fitilii mata kaanii luka jalaanii tan faayidaan qabu milishaan ni ajaa'iba karaarraa duraa maqaa jechuudha. Waan tortoraa moo Oromiyaa guutuu amananii duraa maqaa milishaa. Awwa meeshaa arabsi sodaa duuti qaama mootummaa arabsiin obboleessoo qaama seera. Najisa moo najisan xaaramu milishaan ni ajaa'iba. Eessa geessu yaa ta'an maisin. Ati seeratti bultu? Seera Itoophiyaa wayin takkaa biyyi nan bulchine baran Itoophiyaan takkaa nan bulchine ana biyyittiin bulu. Kophaadhaani. Wallahi ijoollee suuti tun bar dhugumaan kafritudha wallahi laazim. Boo? Amma wanni niin jechuu barbaadu carraaqataan waan kana gaduma baase malee ka hojjete anafaa maan gaafanne feetan makkalaatiyaa feetan raayyaa uuma feetan yoo nafti nama qophiidha. Koiga amma milishaa dhaggeeffadhu milishaa nama 13 fi humna addaa nama 4 fi furgaatu nama 2 walumaa galatti nama 22tu Harargee bahaa gaara mul'ataa Gurawa Doogu jala huffee ganda tureetti maatii mucaa kanaa qabuudhaaf amma bobbaanii jiran. Daqiiqaa 10 booda na dhagayi isin carraaqqatuma warra tuffattaniiti isa maal tuffattanii milishaatti ergitan milishaan namaatti ergitanii waan wayyaa qabaatanitti erga. Waan wayyaa qabaatanitti erga najisa maatti ergitanii miti. Duuba akkam goona jechuun namni waan kanaan beekame isa qofa atimma mee qoyoo mata kana waa gaafadha. Mee warri mayraa waan kana keessa ni jira maqaa isaa dhageenyee jirre jettan takka kana barreessa. Lakki nuti mayraa quban qabnu carraaqataa qofa beeynu jettan lama lama. Qoy mee gaa uummanni qoy yaadu ummatan laallaa qoy. Mayraan keessi jira mayraan illee qabdu warri jettan takka takka. Lakki mayraan keessa hin jiru nuti carraaqataa qofa beeynu warri jettan lama lama. Yalla. Mee qoy ni laallaa. Hai. Bo manni guutuun keessi girti siin jenii kam? Barna dhagayi hojjanneeti yeroo booda poosti goonennee qophooynee arrafaatiin ture waan ta'eef hoggaas arrafaatiin jira. Kayee poosti godhee mucaan. Poosti kuma godhetti carraaqataa qabatanii mire anaa sulteedha akkataadha. Saba kanarraa adda cinnee cinqii dadhabnee waggaa meeqa Oromoo tanaaf qabsoonee mataatti hidhamneetti illee molooyineetti illee hidhamnee furmaatanii hidhamnee abbootiin siyaasaatu wal nyaatti takkaa waliin galle Oromoon biyya keessaa biyya alaatiin waliin galtu Oromoon numa qabsooyti malee bilisoomtu takkaan bilisoomne maal rakkannare ha biyya tanaatu Oromoon takkaa jira Oromoon eessatti akka Oromoon bakka 15 walii galu dadhabne kabajaan hin jirtu waliin kabajanii khalaas. Okay, mayraa takka gonnobee isaa keenya egaa kana gatti ani duraan. Maqaadhaaf Oromoo himannee wal nyaanna asuma keessatti kun turroo walirraa cirraa muka hudduu wal keenya keessaafuu sabni Harargee kun Oromummaa nu jibbisiise isaa Harargeen Oromoo nu jibbisiif yoo sii dawwalan gosti ta'e si gaafatanii eessa yoo dalagaa yoo gaafatte immoo gosa ta'e si gaafatan dhalaalleen gosa si gaafata dhiirti gosa si gaafata mee namni oduu gosa dhukaasuu dhiisee qawween isaanii gandummaa malee waa takka dhukaasuu dhiifte odoo Sumaaleen ture akka Oromoo bittuu kunoo milishaan dhufee jira qoy kunoo milishaan dhufee ergine dhufee kunoo la amma Yusuf Gosen kot kunoo milishaan ergine dhufu jira qoy isa namni milishaa ergee waan nuti qatiinaatti keenya fiduu baanne dhageeffadhu amma Yusuf kunoo ganaa milishaa tokko isaa fiduu abanu qoy kunoo dhufee jira milishaan sharu godha guys yoom wallahi seenaa guutee sanarra hadha rawu amma Yusuf dabbaala ta'e ati tuffummatiyyaa qabda tuffii biraan qabdu ati kamiin milishaa ol nayta waan biraa ol naqi yoo nayta. Mee qoy hadurani laalla qoy hadurani laalla qoy bar milishaa kana tiyanni ergine miti mayraa khiyya aw pilis qoy ha milishaa kun kabiy bulchu jiru isa aw mayraa baleso
Awwa meeraa milishaa kan Ayyeen uffatee biyyi. tiiticharraatuma. Eenyu tiiticharraatuma ayyee milishaa hudduu fi afaan hunda tiitichaatti. Asuma keessatti irraa tun namoonni qabaatee koo fiiduu haa banu. Akkoo isirraa hin gabbuusaa wayye. Eega teettee okay. Ana najisa kun abbaa murraa fi sheeytaana kun. Okay, amma gaa eega kana itti dhaggeeffadhu. Eegaatillee waan kana keessa jiraatee duraan keessa quba sin qabu. Silaatillee maatii keessatti duruuniin wannoo erge. Silaa duruuniin milishaa erge. Waan keessa quba sin qabneef si dhiisi ati gaafii si gaafadha. Ani aadaa abbaa sin qabu. Ani akka isaati an bakkaan dhufe hin beekoni. Akka alee salaami akka isaati an bakkaan dhufe hin qabu. Aadaa qabu abbaan qabu. Hunoola arreefu maaliin isin hin jee warrummaa moroonoo kanatti amanuu fi moroonoo kanaan deemuu ijoollee akka gara hin qabne ijoollee bakka hin qabne isin hin jenne hunoola ragaa bira bee jira. Aboo ati goota bar wallaa billaa. No. Ani akkasi malee saba qulqulluu waan hin ta'eef gaa. Cinqi dadhabne yaa dabbaan nagaa jiraachuu feena muqayyafa gaaddisa tokko mataa jala qabannee jiraachuu barbaada. Okay, gaafa takkas gaafadha. Gaafa takkas gaafadha. Na dhaggeeffadhu. Eegaatillee waan kana keessa jiraattee bu'uuree isaan takka ammoo hundee isaan yaada kanaa eenyu adda naa baasi. Hundee isaa yaada kanaa walumaan mari'anne ba guyyaa 3 moo guyyaa 5 itti teenye waan kana Oromoo tanaa wajjin yaa'u dadhabne. Nama sadii miyyoo takkaa wajjin. Kota boo meeraan harka kanatu jiraati carraqataa baadiyyaallee hama. Wallahi harka kanatani. Inuma osoo beelaan ta'e buute harkan kan waan kana dhibbatti walii galuu dadhabde waan taate inuma qilleensarraa lafa gabbuufnee agarsiifna inuma alaabaa Oromoo bareedduu sanuu gaara dhiiftee Oromoon galtee rafaa jirti waan taateef lukkuun akkeettee nyaadhee fixuun dadhabu nyaadhee yoon fixuu dadhabe haadhuun dadhabu jette lukkuun nuti amma eega bilisummaa dadhabne wal baxaabbatuun dadhabnummaan tana taa jenne isin dadhabne khalaas. Yoo siidaa qaceeltuni qaceelti qaceellu baanaan wali gabbaan ammaan. Yaada kana osoo hawaasa gadi hin baasin dura hangam takkaa firra mari'attan. Yaanni kun na keessa illee akkasii jira yeroo dheeraaf na keessa ture ichi boodaan gaa wal fakkaattii wal barbaadde waan ta'eef walit dhufnee waan kanaa akkasitti irraa cinnaa murteessine gaa warraa cinnee akka babbaanaa. Nama meeqaan mari'attan garraa xiqqaanni garraa. Nama sadii qaaree duba nuti nama sadii ichi boodaan miyyoon nuti dabalamtee ichi boodaan nama 4 taane. Muciyyoon tami. Miyyoon moo numa jirti isin milishumatti ergita milishatti ergita. Milishaatti erga wallahi ammaan itti erga maqaa isin haimi eenyu isin. Hin dandeessu wallahi hin dandeessu. Eenyu maqumessuu qofa irratti bokke. Otoo biyya keessa jiraadhee hin dandeessan. Maqumessuu qofa haimi astaayitii milishaa hoggana. Maqaa isinatti mittis. Eenyu. Irra jabaan waan waan kana fide keessa gad dhaabbatee wanaaf fideeti. Anaaf fidama isaan dhiisa. Tantalaa san maqaan seengu tantalaa. Intala maal gootaa mi anaaf fidi anaa du'aas fedhaa jireenyaas hin fedhuu fide anatti waamuma feetanuu. Maqaa intalaa naa himi lafa gabbuufdha lafa gabbuuf. Maqaan intalaa koo. Intalaa qofa naa himi rakkatiin waan biraa. Maqaan intalaa caaltuu moroonoo jaamti caaltuu moroonooti. Maqaan isii normaalli eenyu normaalli kaduraanii. Caaltuu. Maati. Isin dhalattuu isaati. Caaltuudhaan jaba kaan isii. Dhalattuu isaati isin. Akkuma kiyya isiinis bakka hin beekamu akkuma kiyya. Aadaa fi abbaan qabdu. Akkuma kiyya ana qofaa beeka malee namni hin beeku namni takka hin beeku. Ahaa. Duraan maa wayidaa isin warrummaa yaada kana fudhatee dhufee warra bakka hin qabne. Hin dandeessanii bari hin danda'amnu. Ati mee waa takka akkanuma walii dhaga'i. Akkanuma saba kanaa wajjin cilaattayi hoggayyuu wajjumaan dhiyyi wajjumaan booyi jiraadhu jettamu. Siitee jiraattu kun irraa citii kophaa bahi. Irraa cinnee kophaa bahuun keenya kun siin taane. Oi sabni kun maal isin godhe meera? Sabni kun waan nu godhaa jiru hin beektu. Mee durirraa kaasi qabsaa'ota Oromoo durirraa kaasi aabaa irraa kaasi kaafaa ol badhaadhinaan kaasi ilaa ijoollee ammaan tana jirtutti takkaa waliigalee ni beekaa. Eenyu walii gala? Takkaa waliin galle paartii siyaasaa keessattis. Suni bar siyaasaa bar
Suni siyaasa dadhabne haala kanaa yotti fuufe Oromoon dhumaatii malee waan akka furmaanni isaan jiru. Waan kana ta'e qofa jiraannee waan kana hundeessine lafa gabbuufnee lafatti gabbuufnee dakkan dakkaatti buufna akka Alshabaab sanitti Alshabaab ta'uu yaadamu. Koi biyya abbaa qabdi isin biyyi teessan eessa okay. Bitti teenya Oromiyaa keessa Harargeen. Sabni Oromoo kun Harargee qofa bakka bu'a. Oromoo biraa laallatu bii. Harargee hirmaata kiristaanaa musliima guutuu hirmaatanii duuba akkuma ammaa huutiin beektaa huutiin gaafa dura dhuftu saadaa qabattee mi'amma yaman akkam goggoraa jirti Ali Abdullaa Saalaa hunda qabdee fuute saba xiqqaa dhufe gaafas. Ammaan tana huutiin biyya qabattee biyya cirtee fittee jechuun harka siiddeeffattee jirti. Ammaan tana beekaan nuti uffattan malee gabbuuneetti Hararguma keessatti karaa isin facaafne isinuu garaan qabdanii beektaa isinuu nyaattanii rafuu malee waa takkan beektani. Somaaliyaan isin gudeetti Affaariin isin gudeetti. Addeebise Harariin xiqqoon tunuu isin gudeetti jechuudha. Makiinaa Oromoo seenuu hin dandeessu. Kaartaa fi wanti adda adda. Cinqi dadhabne. Eega firraa kaasu dadhabdan maal goona ree duuba. Okay. Gaafa takkas gaafadha. Okay. Nuuraddiin maal Iyyuu malee bas bu'aan hin jiru. Salaamu alaikum jedhe ber. Oromoo qabsaa'anii qeeqamaa. Oromoo qabsaa'anii arrabsamaa. Sheekotiin ni arrabsamti, qeensiin ni arrabsamti, eenyumaa Oromoo bira kabajaa qaba. Hadduu illee kabajaa qabu ol baasanii arrabsan eeyyee. Okay, milishaan keenya dhufee jira qoy milishaan maatii mucaa fuudhuu deemu ni galfanna ammoo guutaa kameeraa kiyya. Ijoollee milishaa taree ergisanii dhufu jira kunoo daqiiqaan keenya ga'ee jira. Milishaan kun achi dhaquu miti qa'ee isaanii sanii toora isaanii dhaqee milishaa sanuu wanniin fuudha. Asuma taatiin fuudhee si garsiisa. Kunoo milishaan dhufee jira eeggadhu. Qoy kunoo fiiduu abanu qoy dhufee jira seenaa milishoota. Amma Yusuf Kot. Kuni kaartoon faayidaan qabu kaartoona. Amma Yusuf Kot tolsee guutak mee qoy milishaa saniin barbaadaa qoy kunoo hogganaan milishaa guddaan kana tokko. Milishaan kun kanuma dubartii cafaquu qofa beeku tokko misa muka biraa uummata. Milishaan inuu gaafii qabaa milishaa kana. Milishaan ka dubartii gatee ol seenanii qoy ayyee. Wilson qoy fiiduu abanatu Wilson fiiduu abani mee. Dubartii Oromoo isaa ol fagaa yaasee fite milishaan dabbaal wayin siyaada harki isaa dhiiga waan taateef afaan Oromoo tunaa ajjinaasa waan milishaa haaraan itti qaba. Meeyra eeg dabbaal wayin siyaada chiisa hogguu qaama nageenyaa dubbiftu kabajaa kennaaf galatoo. Ya akkana kennee lafaa kan akkana dubbisna la. Okay taate. Wisdom. Kullaan jira okofoon kaaddaa mee fi surreen kaaddaa. Okofoo kaaddu oo wayii abboolee soqee jechuu kaaddu oolee soqee. Wisdom Joe. Wallahi. Okay, kau yang aku tak apa tak nafsu. Wisdom. Milihan lebih tu ada orang kerana. Wisdom. Weh, kau milihan malte. Halo. Oh, nanti kau. Jabal. Nurra gore ati nundi sto qua nuti sa fa sentu con tu ma non te nyada ti nera ciao da ma dabbalo so dem tu milisha morono nu fidde wokan la milisha ni to milisha wa qiyamati wa kuni wa qiyamati koi khijiru fujra koi daqiqa 15 daqiqa takka balleessanii jiranii nama wanta nagalcha amayus ay abootu qaatet Dia ture lagi. Awal gala tu miao milisha kenya kabajau tu kacu dah boleh gala tu miao. Okay, kau itu fetch Milisha yang kabajau. Amin Yusuf nagal tiga Milisha yang kabajau. Iu witti faddayo anti kullaran jira iu witti faddar kamilan inta utanaf ya tanafin kadde. Milisha winar ke milisha du fe wajina Kau cakap. Kau Amin Yusuf tu kau tu jira angin dol debu. Najisa wajina sa. Milisha yang kamasgi darab bigu be. Tor kan. Zato. Awak guru batai lagi warna kaisan nak kaya awak ni. Kau milisha tu jira kau. Vera mereka udah kan sedih tadi ulfa keradar bal. Ini tiga fata masano. Lu pun jira ni kau yang kau jauh so ini baru milisha khatina ada kaya ganda itu jira. Sagalen kenjiru. Milisha te sayur itu seni torki ungkap dua rakol isi. Sagalen kenjiru. Maira. Ni jira. Ya jira. Kau milisha kuno. Ni jira. Ayah. Kuno udah fajr lah milisha Allah. Kau udah fajr kau. Kau kuno. Yo video waya bitu tanah bisa kita nenjere. Yo video waya bitu. Okay.
سجرا يا ربي خي أما يوسف قصتي رجع تكا كروبها وريري بو سمبوبا أساسا buruja manoron nan صدق بعد مليشيا يوبر بدانات ولك أبيزي في دام بيت ويادت توجابا كان ما أهو كانت أنا قارم ملتات نادي مكاتب أقول يرتابر سلاسين رجع هوي أتملي شعر ريري amma uma biyya keessa jiraa fidu jirta moo waan eessa jiraa fidu jirta zaacha والله goota وان بيجي كسيرات والله لازم وان بيجي كسيرات nuti warra akaawameeti ma waan shurufkaati deemtuun tan waya ajaa qabnaa Warra shurufkaa gaara mul'ataa barbaadna nuti kabiraatii miti har'a noon kolchi falmata. إيه وين كسينجو تلي ما ينات ملي كان سلاتو maali ملي كان سلاتو kanaami gurguddaanuu na dadhabe boon gurguddaanuu warri irree qabuu na dadhabe بيتمو warri irree qabuu na dadhabeen tana shurufkaa loka jalaa dhiiteen deeman أما سنداني Hokkoon waan ijoolleen sodaachisanii Maal? dhabbaan wanni kanaa jirtuuti wanni والله بالله وان milishaan Qeerransa, dubartii qeerroo, tokko malee qeerroo, maal qeerroo. dandeettiin? Yoo Eenyu itti nuti nama qabisa? Eenyu Qeerransa. ibsisuu feeta dabbaan wayii si gaafadha eenyu ibsisuu barbaadu jirta? milishaan dhufu jiraan sinjee bar nuti oromummaa diiguurra lubbuu teenya balleessuu dursinaa sinjee sii galee Oromummaa way diine, oromummaa Fudhata diine. adeemaa if balleessaa adeemaa if fafannisaa. qoy hayti dhabu jirraa bar milishaa kun amma yuusufaa dhufu amma yuusuf akkaawunti biraatiin dhuftan bosanii jirtan bari wanta bar qoy tiktookii sirraa ofii jiran fakkaatti qoy waalaikum salaam dabbaan na garroota dhaga'i dabbaan na dhaga'i mee akkanumatti iyyineetuma wajjin jiraannaa jettanii ma yaanni kee akkasii himaati si nutiin kun maal balleessine maa nu jibbitan qoy Oromoon na dhaga'i irra guddaanis aadaa ni qabdi, safuu ni qabdi, akkasumas sirna gadaa qabdi. Kana hundaa dhiiftee aadaa lagattee safuu hunda wallaaltee amma biyya tana keessatti namni qaama jaartii isaa waraabeeti hoggaa wal qunnamtii godhu fiidiyoochi kaatu malee meeshaan isaan ka'uuf. Dhiinuma jaartii isaa waraabee hanga bilbila keessa gabbuufatu jaartii isaatti kun hin fayyadamu jechuudha. Kana Maaliif? hunda dadhabnee yee nuti qaama saalaanii waraabdii cinquma isii tana yoo bakka Oromoon harargee jirtu faan keessaafu najis hin xaaramtu isiin. Hin xaaramtu. Riyaa kanattis akka gosaatiin uffata walirraa bitan akka gosaatiin wal nyaachisa yoo duutee karaarra ciifti gosa si gaafatan du'aa gosa gaafatan. Oromoon takka ajaan akkanuma wajjin eessatti akka ree duuba harargeen tunuu ganda wal cirtee wal fixxeeyyee. Amma jaarraa abbaa gadaa jettaniif jaarraa abbaa gadaa kan salaattaniif kana inni waan hojjetee du'ee duniyaa irraa gale. Isin wahuma isaa sanuu dhiiftaniiti gosaasee jaarraan gosa naasoo hin himmaan tana. Qabsaanni Oromoo irra guddaan warra gandaa du'ee sin garree warra gosaa du'ee sin garreen. Warra Oromoo fi Oromummaaf du'e mirga isaanii warra falmatu malee nama gosaasee carqii tana warra haasee du'e hin garre. Isin kanaan dhaadachaa tees keessa wanni Kanneen bar seenaa goototaa nyaatanii bar kanneen. Kanaas gaatutti sanirraa as baane sanirraa as baane. waan yaadni wajjin rafu viidiyoo waan abbatusuu warra qabi oromoodha moo moronoodha Oromoo. Oromoon as keessa namnummaan jaartii qabuu ka viidiyoo waraabbannee jira as keessatti. Kaameraa achirra dhootee jaartii isaa waraaba. Moromoonoon hin jirtu boona saba qulqulluudha yaa Moromoonoon waan akkana tanaawu jibbinee irraa as baane eessatti. Tanaawu jibbine. dubar qoy mee guuta qajeelchaa mucaa kanarraa bitadha moronoodha moo oromoodha warri viidiyoo waan abbatu suni mayra Moroonoo sabnimmaan tana Moroonoo jaamee as buqqa'e kun warra qulqulluu jechuudha. Warra gandummaa fi gosummaan dubbannee quuqama warra qabu, warra quuqama qabu, warra onnee qabu jechuudha. Warra kajjeese jeesu Oromoo warra isa jeeses dhiifama gootiif gumaa fa'aa barbaaddi gumaa nyaatti jechuudha. Qabsaa'ota meeqa dandanii gumaa isaa dhabanii warra jeesanii jeefti kan isiisale ni salti harkarraa kutti kasalee ni salti kajjeesanii jeefti jechuudha. Namni daabboo si kenne Moroonoon akkas hin maantan. hay duba Nama akka Oromoo isaan tokko kaasin jeeftee- aadaa dhaltan kaa Akkasuma nuti saniif fayyadamna ammarra guddaa nama nu jeese maanta nama na hidhaa galchinee daabboo fi shaayichitti ittiin kenninu qatal nafsa kaaka irraa murraa'u haadha isaati. Maal dhiifama goo nama dhiiga si buuse kamitti dhiifama gootaaf irraa murtee ajjeefta malee. Cinqii mina cinqii san hunda dadhabne isin. Nama si jeesee akkasaan dhiifama akka godhi. dubanuu sin caala kan oromoo sin caala kan nuti oromoon bari mayra nuti bar sirna gadaa qabna hidhaa filamee qabna garaa bal'anna ni hammanna ni guddifanna araara beekna jaarsumma teenya
Nadhagahi gara laafinni Oromoo tanaa maal godhe? Gara laafinni Oromoodha miidhe malee gara laafummaan isii waan takka waan isii godhe hin qabu. Isii miidhe immoo salphina jala isii buuse. Salphina takka jalaa ka'uu hin dandeenye jala isii buuse. Gara laafannaa gara bal'annaa hundaa'uun hammannaan isii hammatanii hudduu galchan Oromoo. Okay, yoo akkas taate gaafii takkaan si gaafadha gaa. Egaa akkana naan jette. Maali? Oh, qeeransi, thank you. Yoo akkas taate gaafii nan si gaafadhu. Yoo gurbaan Moroonoo tokko ajjeese isinis kaafee kana ijjeeftanii? Gurbaan Moroonoo yoo laal namni as keessa badiyyoo balleesse ni gorsinaas marraa takka lamaas ni gorsinaa sadiis ni gorsinaa ichi boodaan No, hajjeese maana hajjeese. Ni jeef. Halas. Hai. Moroonoo tokko ajjeese ni jeeftan? Duraan dursee namni kun Irraa murraa. Munati yeroo absiin kuno asi bakkeen barbaadu. Meera eega gurbaan Moroonoo tokko laan nuti maqaa Oromootti yoo Oromoo tokko jeesse Oromoo jeessaniif dhiifama goonaaf. Ofii goonaaf. Rabbilleen ofii olii godhaa jannataan isin kannaa jaa. Isin eega nama jeesse ajjeeftan maarree faayidaan keessan. Nama dhiiga buuse moo? Namni dhiiga buuse maallaqaan araarama ajjeefneetuma araaramna malee aduu nama jeesse waan ta'eef. Aduu. Yaada kana uummanni ni deeggara. Ni deeggara dhibbaan deeggara akkana wanni isin gatees tanaafa. Mee warri yaada kana deeggareetti takka kana barreessa. Hin deeggaru irratti nammoo lawla mana barreessa. Namni dhalaa hudduu laalees nu keessan taa'u. Namni qaama saalaa dubartii irraa waraabees nu keessan jiraatu. Kunoo uummanni guutuun lawla barreessaa jira. Hawaas hin deeggaran asirratti. Akkaneetta meeraa dubbii jabduu kan dhufu jira wallaahi itti qaanfachuu ta'e ammaan tanaan garagaleetiin jira isin jala. Kunoo jilchaa argaa jira waan sababa tokko qabadne. Durumaan qulqullootee Jilchaa himi waan jira. Meeraa. Jilchaa himi waan Durumaan jiru. qulqullootee dhufte. Carraa kannaaf. Wallahi ajandaa guddaa Darra kannaf. ana isuu gabboo jira ajandaa guddaa Moroonoo salphisuu gabboo jira qabadhaa ta'a. Na dhagahi nuti feenu. Wallahi Nama Moroonoo hojjeese. Moroonoo taatee Moroonoo hojjeese. Meera bilis warra bitaman. Meeraa amma carraa. Meera qoy jilchaa naafata tokko meera rabbi sodaa dhukkoo yaafata tokko. Harree laale. Haafata tokko himi jilchaa waan jiru himi. Warri Itti warra Moroonoo waa himi. keessan taa'u osoo jettu waan gadhufu jiru ati quban qabdu. Laala maanta akkuma abaa'oo tanaas maqaa balleessanii. Ani garagaleetiin jedha guyyaa sadii duraan garagalee guddaa maqaa balleessan kanatti Oromummaati saba Moroonoo kanaan maqaa balleessu waan taateef. Awwa meera qoy harabbi sodaa dhukkoo. Itti guddaa jira waan inni Meera obsa Meeraa mii godhadhu sirraa dhageenya. dhageenya. Waa'ee qunxurroo haasa'u jira. Yaa. Okay, jilchaa itti fufi. Meera. Laal. Waa'ee qunxurroo keessaa deebii seeruma biraatiin haasa'u malee yoo hara kanaan dhufte ajandaa isin salphisuun lafa jira. Ajandaa Ajandaan salphisu. gubbaa ta'u jiru si galee wallahi mataa Ajandaan Kaasa uliisa kaa munaan dee maal taata qoy haadhu qotu bisire. Anis nama carraanaa kan kamaan mirga namaan Itu bataa qoy kaa bara malaal mucaan warra waraana keessaa qawwee hiikkatee dhufee bara munaatti jala waabisa kaa rabbi sodaa dhukkoo. Laa duraanuu waraana kan Haasa balleessu jilcha. jiruti maqaa nu balleessu jiraati jilchaani. Maqaa nu Mirgaa xureessu miti jira malee. qawwee hiikkatee dhufee haa dubbatu hin jee bara waan itti qawwee hiikkate san. Indee. Yalla anis carraanaa kan isa boodaan. Dabbaa Himi asmarratti himi jilchaa himi asmarratti manni guutuun haa dhagu. keessaan haasa'ina dabbaali waan san na wajjin haasa'ite Moroonoo as gubbaa ni galchita. No as gubbatti hin dubbadhu. Ajandaa Ammuma naasee rabbi sodaa dhufu naasee manni kun haa dhagu. Keessaan siifiin hima. Maaltu jira maaltu lafa jira Waan koo. Moroonoo Maal lafa jira maaltu lafa jira. Waan akka as gubbaa kan nuudhe. itti koflitee Itti nama meeqaan wal jaale Wallahi maqaa wayii lafa jira. jarmee kana Sanuu- uummata sanuu saba waa'ee bal'aa qunxurroo kana naasoo ta'an saba bal'aa kana maqaa xureessuuf. Amma muutii godhadhaa jiin. Dabbaal muutiitti kan dhimma. Itti dhiise ati isaaniif wanni laal wallahi Ol tokko jira kaa qawwee hiikkatee. Rooksan illee qawwee hiikkatee jira qoy hakuuta gajarraa kannaaf warra qawwee hiikkate Bakka kanaaf. rabbii bira nun geessine amma nuti akka Oromoo fi Moroonoo qofatti haasa'u jirraati. Qoy. Rooksan illee qawwee hiikkatee jira munaatti jala waabisa guutak. Muna boruu Tiliikkatu isa bayyaduu jira. Bakka Moroonoon irraa biqilte naa jiraate. Jilchaa qoy obboleessa warri kennee biraa. qoy. Ajandaa Tokko kana Oromummaa deemuu jira. dabbaal keessaa wajji haasoyna boru Moroonoo as gubbaa ni galchita mana hidhaa gurta. Sii galee? Jilchaa Moroonoon duruu galtee jirti dabbaan ajandaa duruu jijjiiree jira ba'uu jira narraa hoyi ajandaan jijjiirame. Mana malatanii kan ta'u waan hin galtu dabaalii kan dhufan dabaalii kan dhufan kan abbar duraanuu beekaa diritti dhiise bar wallaahi laaziin beekaa diritti dhiise guyyaa lamaan saniiru.
Silaqaataa nuti isaanii keessatti diree ari'a guutuu isaanii Mee darsa dhaggeessee iti amma walaa dhageenyu walaa dhageenyu maan tana. Tiyyaafuu Mee muutii sana godhanii gadaanii meeraatu muutii godhanii godhanii bakka. muutii godhanii. mee meeraaf kennu kuta kan jecha meeraaf kennu mee okay Amma meeraaf kennu stop yaa Oromoo stop. Na dhaggeeffadhaa yoo isin isii tana galchitan anaatu. wallahi oromoon galaana irraan dhangalaan abbaan fedhe turan dhaabbatu dubbadhu Yoo isin moroonoo kana dhaanfitan viidiyoo takka waraabuu tiktaakniin gubaa asirran dhufa. mee wallaa Waa jay takka mee nuti. wallaa jay kakadhu Waraabbii waa takka kaduun dandeessa. Morono nuti warra karaa nagaatiin karaa dippiloomaasii Okay, yoo wala garra, boruu wala garra. kennee jira gallee jirra. Hogganaasaa jabaa daree eegaa ana ta'e. Ana eenyu harka kan falmataan dubbatu warra qawwee hiikatee dubbachuu danda'a warra qawwee hiikate roobsan baga nagaan gara oromummaa deebitee dubbadhu Nuti karaa nagaatti amannaa kennee jirra gallee jirra warri bosona jirullee yeroo namnummaan isa shuumee hin jiru. Eenyuun si shuume dura eenyuutu sifite. Eenyuun sifite gamoo moroonoo eenyuun waljaatti sifite. waljaatti kalas waljaatti amma dhaabbadhaa gaa'isinnaa isin rakkoon teessa warri maqaa Okay, dhaggeeffadhu warri maqaa keessan duwwarraa kee duwwadhumu kuni duraan dursee mirga dubartii kabajan mirga dubartii hin eeydan nuti irra guddaan dubartiin keessattuu kabajaa fi naamusa arganne namni timboo dubartiitiin daldalus hin jiru namni timboo dubartiitiin filoora barbaaddatus heera keenya keessatti ni hidhama itti gaafatama amma warroonni as gubbaa dhuftanii nuti achirraa dachaane duraan dursee isin yoom eessattuu dhuftanii maroonoo maali saba dhaabbadhu gaamiyuutu afacha seera maroonoo seenuudhaaf dura ulaagaalee guutuu qabdu taarika keetiin qoratama. Taarika kee keessa wanni sagaggalummaa yoo jiraate hoggu torbaatam toobateeti talaattee waan sanirraa qulqullooytee dhufta. Ni beektaa? Ati manni kun amma akkanuma wal jaareetuma irraa dachaanee jirra jee ammalee duraanuu jaarmee maroonoo keessa hin hirmaanne hin dhufne maqaan balleessina amma waan feetan asirra yoo jettan nuti qabsoon teenya asirratti himi tiktook irratti himi nuti lafa jala wanni kun ammas amma ol bee malee amata afur irra dalagamu jira sabni maroonoo humna ifatee jira jabaatee jira munaati yakkanaa goonu amma Koy dabbal takka nuti danda'amee oduu dubbine dura. Dhaggeeffadhu muna tokkoffaa irraa sirna kan raachii hundi warri sirnaan hundeesse nuyi warra biyya kana keessa jiru sirnaan hundeesse tokkoffaa miseensa waan kanaati jalqaba gaafa wanti tun gabbaatu nutu isinittu achi fidee isin warra biyyoolaa jirutti nutu miseensa hin godhe amma deebitanii ammoo abbaa qabsoo fi goota nuti waan kana jalqabe ammoo eegi jalqabne. Takka nuti gara maroonoo keessa kun wala garteela akkuma isaanii gartee moroonoon takka kaayiroo keessa jirtu moroonoon dawra suutii qofa duraanuu Moroonoo takka amma maroonoon addunyaa kana guutuu gubbaa jirti. Dabal biyya Itoophiyaa jirti Ameerikaa jirti guutuu jirti Yaman jirti biyya addunyaa guutuurra jirti biyya addunyaa guutuurra. Koy gaamuna amma miseensa eeganu nuti gabbaafne miseensa horanne miseensa keenya taatanii jirtanii ammatti ammoo qabsoo walafaan deebitee nuti warra eekkatee qawwee hara nagaatiin galuu murteesse irraa tokko nuti. Deema silaayis sirni kun isiniifun ta'uu bakki kabajaa fi naamusaa fi jaalalli jirtu san isiniifun taatu asii waan hubuu bartanii asuma dachaa bakka tana isiniin mala isinii asuma tattaa asii muka waliin dhiibaa bula. Ni dubbattaa koy gaara kee mul'ata ilaalamma. Aangoonni gurguddaan akka meeraadhaa akka sultee akkasuma pirezidaantiin moroonoodhaatis hundinuu akkuma waan gartee hora wayiitti irratti waliigaltee dhamnamuu waliigaltee mallattee adda faca'anii jiran fakkaatti. Isaanillee yeroo gabaabduu boodanii dhufanii nama karaa nageenyaa dippiloomaasiitti deebina malee karaa lolaatii fi wanni ni dhaabbatina fakkaatti yeroo gabaabduu boodanii waan kana ammoo namni marfeesse dabbaali. Egaa dabbaal marfeessee akkumatti haabinee hundinuu walafaan garagallee jirra harkeetiin jira. Eenyu eessarraa dhufteeti? Jechi nama tokko yaada isaa jijjiire. Isin duraanuu uummata qulqulluu miti isin hin jee kan namni tokko isinirraa dubbateef isin qeeqeef haayoo keessan qaamata deeqee irratti bartanaan na dhibee barummanni kun keessa ture jala isaan barbaadu ta'e nyaara. Badee akkasuma akkuma Oromoo balleessanitti nuuf balleessu yoo ta'u waan taateef hin dandeessan yaaliin keessa isin milkaa'u.
Oromoon barnuma jiraatti. Oromoon bar ilaa yoo malqiyaamaa iyyiteetuma jiraatti. Ni iyyiti, ni boochi, yaaliin si milkaa'u. Akkanuma jiraatti ilaa yoo malqiyaamaa. Addunyaan akkasii miti. Addunyaan akkasii miti. Addunyaan eessatti akkasii